najjeessa kanaan na boochisa hayi seenaan najjeessa kanaan na boochisa hayi karaan koo wallaalee eenyuun agarsiisaay karaan koo wallaalee eenyuun agarsiisaay rakkoo keessaan jira eenyumaan na baasaay rakkoo keessaan jira eenyumaan na baasaay. Seenaan uummata Oromoo bittaa alagaa irraa kan ka'e uummata Oromoo wayyabaan hin beekamu. Kan carraa barnootaa argatee barreeffama alagootaan barreeffame argee beekuu danda'es dabarsee barsiisuu hin danda'u. Darbaa dabarsii afaaniin inni dhalootaa dhalootatti darbaa har'a dhaqqabeyyuu dhiibbaan alagaa irraa hin hafne. Oromoon hedduu uummanni Oromoo seenaa boonsaa walabummaa fi diddaa gabrummaa qabaachuu isaa beekuu hin dandeenye. Kan barachaa guddatetu seenaa ormaa bilisa turuu uummata Oromoo dhoksu waan ta'eef beekuu hin dandeenye. Sirna bulmaataa Oromoo qofaaf osoo hin taane uummata biraafuu mishooma qabuun akka wal bulchaa ture ilmaan Oromoo barachuuf carraa hin arganne. Sirni bulmaata Oromoo farra saaminsaa fi cunqursaa waan tureefis gifni bulchaa Amaaraa gaarummaa sirna bulmaata Oromoo osoo hin taane boodatti hafaa fi kan yeroo wajjin hin tarkaanfanne jechuudhaan soba irra haguugee darba. Garuu yommuu jedhamu Oromoonni hedduu akkaataa uummanni Oromoo walii isaa bulchaa ture kan ittiin yaadatudha. Garuu sirni gadaa akkamitti hojjetaa ture? Eenyuun gaggeeffama? Gaggeessitoonni sirna bulmaata Oromoo akkamitti aangoo bulchiinsaatti ol bahu? Gadaa sirni bulmaata Oromoo sirna walqixxummaa tokkummaa uummata Oromoo jabeesse sirna uummata Oromoo daandii tokkicha qabachiisee alagaa uummata Oromoof gaarii hin hawwine baroota dheeraaf irraa ittisee bilisummaa uummata Oromoo tikse dagaaginaa fi guddina seenaa afaanii fi aadaa Oromoof uummata Oromoo guutu ture. Sirna bulmaataa Oromoo kana irratti barreessitoonni hedduu barreessaniiru. Har'as sirna alagaan cabse kana dhoksaa jalaa baasuuf kan qormaata adeemsisan ni jiru. Barreessitoota waa'ee sirna kanaa irraa barreessan keessaa diinummaa uummata Oromoof qaban irraa ka'anii sirna kana waraanuuf qofa kan barreessanis ni jiru. Kan waa'ee sirnichaa beekuu qofatti kan fuulleffatan gartummaa hin agarsiifnes barreessaniiru. Seenaa Oromoo barreessuu keessatti namtichi Habashaa Asmee Giyoorgis jedhamus hirmaateera. Dimokiraatummaa sirna kanaa dhoksuu hin dandeenye. Innis waa'ee sirna kanaa afaan Amaaraatti kan barreesse keessaa gadaa jechuun sirna, seera. Gadaa kan geggeessu waggaa 8 filama. Gaggeessaan sirna kanaa waggaa 8 booda aangoo irraa buufama. Bakka isaa kan biraatu filama jechuudhaan barreesse. Sirna bulmaataa gadaa keessatti uummanni jaalalaa fi kabajaan akka jiraatu badii hojjetamuuf murtiin kennamu qajeelaa tahuu kan sirna ofiif keessa tureen wal bira qabee yommuu ibsus hundumtuu wal kabajee jiraata. Qutusuun hangafa isaa ni kabaja. Kan ajjeese gumaa baasa. Sagaagalummaan hawaasaa Oromoo biratti jibbamaadha. Murtiin badii hojjetamuuf caffeetti laatamu ammoo kan keenya caalaatti haqa irratti kan hundeeffame murtii qajeelaadha jechuudhaan kitaaba seenaa Oromoo fi mootoma Shawaa jedhu keessatti barreesseera. Sirni gadaa alagaa fi diinni osoo hin hafin faarfatu kun garuu jiruu irra akka hin oolle bara Minilikii jalqabamee ittifame. Bara sanaa jalqabee hanga har'aatti gadaa jechuun aadaa durii Oromoo boodatti hafaa fakkeeffamee irratti ololamaa jira. Sirni kun garuu jabina uummata Oromoo kan agarsiisu walqixxoomaan jiraachaa turuu isaa kan mul'isu ta'uu isaatiin dammaqoon ilmaan Oromoo gochaa abbootii isaanii kanaan itti boonu. Gadaan kan ittiin boonan kan irraa baratanii fi kan ittiin hojjetan ta'uu isa dandeessisu keessaa qabxiilee garii kaafnee walaa yaadachiifnu. Tokkoffaa sirna filmaataa kan ilaaluun
Uummanni tokko sirna dimokiraatawaan gaggeeffamaa jira kan isa jechisiisu keessaa tokko nama isa bulchu, gaggeessu, filachuu danda'uu isaati. Kan filatee irroomses hojii isaa gamaaggamuudhaan daba hojjetuuf gaafachuu danda'uu fi aangoo filee irra kaa'e irraa buqqaasuu danda'uu isaati. Uummanni namoota biyya bulchan filee yeroo hin taaneefitti ammoo aangoo irraa ari'uudhaan kan biraa bakka buusuuf carraa qabu garuu hedduu yaraadha. Uummanni Oromoo garuu mirga dimokiraasii kana qabuun wal bulchaa ture. Uummanni Oromoo sirna kanaan yeroo gaggeeffamaa turetti kan biyya gaggeessan ofii isaa keessaa waggaa 8 filata. Filmaanni sirna kana keessaa kan irratti hundaa'u dandeettii, jaalala biyyaa fi uummataa qaban irratti. Gosa, firummaa fi ilma abaluu jechuudhaan kan adeemsifamu hin turre. Mirgi filuu fi filamuu gadaa keessatti kan uummata hundaa yommuu ta'u murteessaan uummata. Namuu kan barbaade filachuuf mirga guutuu qaba. Kana filuu qabda jedhee kan dhiibbaa irratti godhu hin jiru. Kan filames taanaan takka filame jedhee to'annoo ala of hin taasisu. Dirqama uummanni itti kenne kan raawwachuu dadhabe yoo ta'e uummataan buufama. Aangoon sirna bulmaata gadaa kan dhaalmayaanis dabarfamu miti. Abbaa irraa ilmatti hin darbu. Kanneen gadaa tokkoof uummataan filamanis waggaa 8 qofa aangoo irra turu. Yeroo uummanni Oromoo jireenya isaa sirna dimokiraatawaa akkasiitiin gaggeeffachaa turetti, ollootiin Oromoo garuu sirna booddessaa aangoo abbaa irraa ilmatti dabarsuun gaggeeffamaa turuun dhokataa miti. Filuu fi filamuu waan jedhuun quba wal hin qaban. Walqixxummaa kan jedhuuf halagaa turan. Fuula dimokiraatawaa sirni bulmaataa Oromoo gadaan hordofu keessaa tokko mirga filuu fi filamuuti. Qabxiin sirna kana dimokiraatawaa taasisu lammaffaa imaammata dinagdee sirni kun hordofu ture. Imaammata dinagdee kanas alagaanuu faarfachuuf dirqameera. Hundee galii jireenya uummata Oromoo kan ta'e lafti qabeenyaa dhuunfaa miti. Kan waliigala uummataati. Qotataan lafa qotatu irratti ajajaadha. Kan irraa buqqaasu yookaan irratti falmu hin jiraatu. Biyya Oromoo keessatti Oromoon qotatuu fi tikfatu lafa hamma gahaa isaa argachuun mirga dhalootaan qabu ta'uun heeraan beekamaaf. Sirna bulmaataa Oromoo kana keessatti saaminsi kan hin jirre ta'uunis qaama jabinaa sirna kanaa keessaa tokko. Oromoon Oromoo hojjechiifatee saamu sirna kana keessatti hin mul'anne. Hundinuu dafqa isaatiin jiraata. Hojjetatee ofii fi warra isaa danda'a. Kan taa'ee kan inni oomishatu irraa isa safarsiifatu hin jiru. Yeroo uummanni Oromoo sirna bulmaataa dimokiraatawaa ta'e kanaan gaggeeffamu, ollootiin Oromoo ammoo sirna wal caalmaa saamaa fi saamamaatiin hawaasa bakka lamatti qoodeen gaggeeffamaa turuun dhokataa miti. Kan dafqa isaatiin oomishi hagabee isa safarsiifatutu gabbatee jiraachaa ture. Waa'ee sirna gadaa mootummaan kiyyoonfataa akka irraa dubbachuu hin dandeenye hubatamaadha. Fafa uummata irraan geessisu waan hin qabneefis irratti ololuun hin salphatu. Sirni bulmaata Oromoo gadaan kan Oromoo walitti qabee humna taasisee walqixxummaa fi jaalalaan bulcheedha. Sirni kun kaleessa hawaasa Oromoo keessatti hojjetaa tureera. Seenaanis sirni bulmaata Oromoo kun dimokiraatawaa ta'uu isaa ragaa baha. Farreen Oromooyyuu akka fakkeenyaatti fudhatanii faarsuun dimokiraatummaa sirna kanaa irraa madda. Sheenaan ajjeesa kanaan na boochisa hayi. Sheenaan ajjeesa kanaan na boochisa hayi. Karaan koo wallaalee eenyuun agarsiisayi. Karaan koo wallaalee eenyuun agarsiisayi. Rakkoo keessaan jira eenyumaan na baasayi. Rakkoo keessaan jira eenyumaan na baasayi. Tambarcumaa miti warraa qagaafannaayi.
kan barcumaa miti warra gaafannaay kan afaanii miti hojii dabar bahannaay kan afaanii miti hojii dabar bahannaay wal saamuu dhiifne lechan nu gaafannaay wal saamuu dhiifne lechan nu gaafannaay dantaa ofii jibbine kan sabaa dursinaay dantaa ofii jibbine kan sabaa dursinaay sheenaan